jaalala taatee mul'attee anaan fayyisu lubbuu kee laattee abbaa akka kee jaalala beeku aniin argine amma har'aatti ulfaadhu Yesuus waaqaaf lafatti hundee jaalala taatee mul'attee anaan fayyisu lubbuu kee laattee abbaa akka kee jaalala beeku aniin argine amma har'aatti ulfaadhu Yesuus waaqaaf lafatti. Mootidha bara baraanii kan kee ta'uu koo deemanii sumaa qofaadha garaan fayyinni si mi'eeffadhee yoo argeeramanii. Ati mootidha aangoo qabeessa wanti hundinuu harka kee keessa harka kee fatu gara laafessa waaqummaa kan kee annan odeessa hundee jaalala taatee mul'attee anaan fayyisu lubbuu kee laattee abbaa akka kee jaalala beeku aniin argine amma har'aatti ulfaadhu Yesuus waaqaaf lafatti. Narraan fagaattu atu natti dhiyoodha jaalalli kan kees anaaf kiyyoodha na faana bu'ii jettee na waamtee jireenya boriif abdii naa taatee harka koo qabdee na geggeessitee qarsiidhaan miti dhiigaan na bittee humna naaf ta'ii ansiin hordofaa abdiin guddaan anaaf si qofa shira diina koo karaattan biftee waanaan dadhabees na dandeessiftee mo'ichaa guddaa na gonfachiiftee. Baay'ee dhufee baay'eetu darbee kan hin sochoone si qofaan argee isumaa sanaato isa ganamaa isumaa sanaato isa ganamaa waaqa jiraataa abdii ilmaan namaa kan akka keetii gara laafessi keessatti argamu. Isuma sana atu isa ganamaa waaqa jiraataa abdii ilmaan namaa kan akka keetii gara laafessi keessatti argama. Hundee jaalala taatee mul'attee anaan fayyisu lubbuu kee laattee abbaa akka kee jaalala beeku aniin argine amma har'aatti ulfaadhu Yesuus waaqaaf lafatti.